Hayyeen akkam jirtu kun eebbisaatee kidhaarramoo daataan keessan yeroo social media garaagaraa yeroo fayyadamtan saffisaan yoo isin jalaa dhumaa jirate yookiin paakeejiin keessan dafee yoo isin jalaa dhumee fi furmaata isaa tokko isiniif himaa jechuudha. Viidiyoo nuti gadhiisaa jirru ilaalamaas baay'inaan namoota baay'ee bira ga'aa sababa hin jirree fi laayikii gochuudhaan viidiyoo kana jalqaba irratti teelegiraamii irra ni seenaa jechuudha. Social media garaagaraa irratti daataan keessan yoo isin jalaa fakkeenyaaf kan teelegiraamii yoo ilaalle teelegiraamii keessan erga seentanii booda seetingii bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha. Seetingii bakka jedhu irratti asirratti akka argaa jirtan seetingii irratti ni cuqaastu. Tanii booda optionii garaagaraa yookiin filannoo garaagaraa nuuf kennee jira. Privacy, security, notification, data and storage kan jedhu. Kanaafuu nuti daataa irratti rakkoo sababa qabnuuf saffisaan sababa nu jalaa dhumaa jiruu fi daataan yookiin paakeejiin nuti binne data and storage bakka jedhu asirratti bakka argaa jirtan irratti ni cuqaasnaa jechuudha. Sanii booda akka asirratti argaa jirtan automatic media download kan jedhu asirratti ni mul'ata jedhiitiin yaada. Automatic media download asirratti akka argaa jirtani automatic media downloading kun yeroo isin daataa fayyadamtan bilbila keessanii jechuudha. Ifaa ta'e yoo jiraate kanaan dura ofirraa cufeetiin ni jira. Kun asirratti haala kanaan banee yoo jiraate yeroo isin bilbila keessa yookiin teelegiraamii yookiin wantoota adda addaa fayyadamtan ofiisaatiin automaatikii ni banaa jechuudha. Footoos ta'u viidiyoo faayilaa adda addaa ofiisaatiin osoo isin hin tuqin ofiisaatiin ni banaa jechuudha. Kanaafuu ofii gochuutti yookiin disabilii gochuu ni qabdu automatic data yookiin when using mobile data kan jedhu jechuudha. Inni dabalataan when connected to Wi-Fi kan jedhu. Wi-Fi yeroo fayyadamtan asirratti akka argaa jirtan ofiisaatiin viidiyoo yookiin wantoota garaagaraa viidiyoo, footoo, faayila adda addaa ofiisaatiin automaatikii ni banaa jechuudha. Kun banamaa yookiin onii ta'e yoo jiraate ofiisaatiin osoo hin tuqin Wi-Fi connect yommuu ta'u yeroo Wi-Fi fayyadamtanis ofiisaatiin ni banaa jechuudha yookiin viidiyoo garaagaraa daawunloodii ofiisaatiin godha. Kana malees storage keessan isin dura bakka guddaa qabataa jechuudha. Yeroo ofiisaatiin daataa yommuu fayyadamtanis ta'e wantooti asii gadii kun wantoota sadan kun yoo banaa ta'e daataa yommuu fayyadamtanis ta'e Wi-Fi yommuu fayyadamtan ofiisaatiin sababa daawunloodii godhuuf yookiin ofiisaatiin sababa banuuf bakka isin duraa qabataa jechuudha. Asirratti akka argaa jirtan storage kanaan dura onii sababa ture storage GB 6 ol qabatee jira jechuudha. Kanaafuu wantoota sadiin kana asirraa ofirraa ofii gochuu yookiin disabilii gochuudhaan daataan keessan akka isin duraa hin fidne yookiin paakeejii isin bitan saffisaan akka isin duraan hin dhumne gochuu ni dandeessu. Eebbisaa Teek teelegiraamii chaanaalii keenya wantoota adda addaa irratti saba gadhiifame achirraa argachuu ni dandeessu. Viidiyoon kun isin fayyadeera taanaan sheer, subscribe gochuudhaan maatii Eebbisaa Teek ta'aa. Galatooma.